Nuti sirna hundaaf hojjetu sirna saba hundaafu biyyaaf hojjetudha diriirsinu. Sirna sana ijaarraan nuti asaamantii keenya fixanne jechuudha. Uummanni dhimma isaarratti akka murteessuu danda'utti sirna haa tolchinu. Sirna sana immoo gaafa tolchinu jaarmiyaalee dimokiraasiidhaaf gargaaranii kan akka tokko boordii filannoo, lama sirna haqaa, sadii miidiyaa, afur farra qajeelchummaa, shan warra mirga dhala namaaf falman jaarmiyaalee dimokiraasii dagaagsuudha danda'an. Uummanni akka mirga mataa isaa ofiisaatiin murteeffatu gargaaran kana bilisa haa goonuudha. Bilisa haa goonuu gaafa jennu paartiin tokko to'achuun ittiin jiru kanan barbaadan hin qabnaa nan qaban jedhan jechuun hin qabnaa ittiin amannu nuti paartiileen siyaasaa kaanillee ittiin amananii sana fudhachuun barbaada. Hiikaa uummata kana bilisa godhanii dhimma isaarratti akka murteeffatu waan hin barbaanneefi akkatti marsaa sadaffaa maaloo jetteetti deebitutu hin jiru jechuudha. Sana sirreessinaan sababa walloltuuftu hin jiru jechuudha. Bu'uurarraa rakkoo siyaasaa biyyattii sanaa furuudhaaf barbaadama taanaan yoomiyyuu qophii jechuudha.